Ashama akkam jirtu torban tokko keessatti Itoophiyaan teenya injifannoowwan adda addaa galmeessisee jirti. Injifannoon guddaan torban kana keessa galmeeffame kan hunduu irratti dubbachaa jiruu fi ajandaa guddaa ta'ee itti dhufee jiru dhimma waliigaltee Itoophiyaan Somaaliilaand wajjin taasiftedha. Egaa waliigalteen Itoophiyaan Somaaliilaand wajjin taasiftee kun liitiidhaan waggoota 50 kan turudha. Egaa kanaanis ammoo karri galaanaa Itoophiyaatti cufamee waggoota hedduuf ture banameera jechuudha. Dhimmi kun egaa xiyyeeffannoo olaanaa argatee qaamoleen hawaasaa adda addaa irratti haasa'aa jiru. Dhaabbileen adda addaas gammachuu isaanii ibsaatiin jiru. Keessumattuu caasaawwan mootummaa adda addaa keessatti hojjettoonni argaman waltajjii qindeessuudhaan gammachuu isaanii haalli ittiin ibsaa jiran mul'achaatiin jira. Egaa inni kun injifannoo guddaa waan ta'eef injifannoo waggoota dheeraadhaaf dhabamee ture waan ta'eef haala kanaan hawaasni qaamoleen mootummaa adda addaas gammachuu isaanii ibsaa kan jiran. Egaa bu'aan isaa immoo gara fuulduraatti kan mul'atu ta'a jechaadha. Sirna waliigaltee irratti akka ibsametti hojiirra oolmaansaa baatii tokko keessatti akka eegalamudha kan himame. Inni kun egaa yeroo gabaabaa keessatti bu'aansaa kan mul'atu ta'a jechuudha. Waliigalteen kun taasifamuusaa balaaleffachuudhaan ammoo Soomaaliyaa dabalatee mormitoonni Itoophiyaa keessumattuu kanneen finxaalleeyyummaadhaan socho'aa jiran waliigaltee taasifame kana gadi qicuudhaaf carraaqqii taasisaniiru. Itoophiyaan biyya sadarkaa idil addunyaatiin beekamtii hin qabne wajjin waliigaltee mallatteessitee kuni gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan waliigalteen kun akka waan bu'aa hin qabneetti kan haasa'amaa jiru. Kuni baay'eetu biratti waan fudhatama qabu miti jechaadha. Hundumaafuu Itoophiyaan rakkoo balbala galaanaa ishii mudatee ture keessaa ba'uudhaaf yeroon dhufeera. Yeroo kanatti fayyadamuudhaan mootummaanis dirqama isaa ba'uuf hojjechaatiin jira. Egaa qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hundumtuu caasaan mootummaa inni kun akka milkaa'uuf hojjechuutu isaanirraa eegama jechaadha. Guddinni diinagdee Itoophiyaa finiinee itti fufuu kan danda'u karri galaanaa yoo jiraatedha. Meeshaaleen gara gabaa alaatti ergamanis ta'ee gabaa alaarraa gara Itoophiyaatti galan karaa argataniiru jechaadha. Balbala galaanaa kanaan fayyadamuudhaan guddinni diinagdee amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru gara fuulduraatti babal'atee akka itti fufuuf inni kun shoora olaanaa gumaachaa jechaadha. Injifannoon biraa miseensummaa BRICSiin kan mirkanaa'edha torban kanarratti. Egaa Itoophiyaan kanaan dura miseensa garee biyyaalee BRICS ta'uudhaaf iyyannaa dhiyeeffattee akka fudhatama argate ni beekama. Yeroo sanatti miseensummaa guutuu BRICS kan beekamu baatii amajjii keessatti jedhamee beellamamee ture. Akkaatuma kanaan egaa waggaa haarawaa faranjootaa dheengadda seenee irratti Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uu ishii mirkaneeffattee jirti. Itoophiyaa qofa miti, biyyaaleen kanneen biroo lakkoofsaan 4 ta'anis miseensa BRICS ta'uu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Egaa miseensummaan bu'aan argamu maal akka ta'es himamaatiin jira. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uun ishii tajaajilawwan liqaa adda addaa akka argattuuf shoora olaanaa gumaachaa. Kana malees ammoo hojiin investimentii akka babal'atuuf biyyaaleen miseensi BRICS Itoophiyaa keessatti hojiiwwan investimentii hojjechuu akka danda'aniif haalli mijaa'aan uumameera jechaadha. Kan wajjin wal qabatees guddinni biyyaa akka itti fufuuf waliinsummaan BRICS kun shoorri inni gumaachuu olaanaadha. Kanaafis egaa akka biyyaatti Itoophiyaan bu'aa olaanaa argatti jechuudha. Inni biraa waamicha diyaaspooraadhaaf taasifamedha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed tibbana dhaloota lammaffaadhaaf waamicha dhiyeessaniiru. Diyaasporaan miseensa dhaloota lammaffaa ta'an ayyaana qillee baranaa kana wajjin wal qabate gara biyya isaaniitti akka dhufanii fi biyya isaanii akka daawwataniif waamicha dhiyeessaniiru. Waamichi muummichi ministeeraa taasisan kun egaa marsaa 3 kan qabudha. Muddee 20 irraa
eegalee hanga ayyaanaatti samboodas hanga baatii fulbaana dhufuutti jechaadha. Diyaaspooraan dhaloota lammaffaa gara Itoophiyaatti dhufuudhaan biyya isaanii akka daawwataniif kanaafis ammoo dhaabbileen adda addaa jechuun daandiin qilleensa Itoophiyaas ta'ee kanneen biroo tajaajilawwan dhiyeessan irratti hir'isa gatii akka taasisaniif haalli mijaa'eetiin jira. Akkaatuma kanaan egaa hawaasni diyaaspooraa biyyaalee adda addaa keessatti argamu gara Itoophiyaatti ni dhufa jedhameeti kan eegamaa jiru. Caasaan dhimma diyaaspooraa hordofuus egaa odeeffannoo amma kennaa jiruun waamichi kun fudhatama argataa kan jiru ta'uusaatii fi haalli gaariin kan mul'achaa jiru ta'uusaa odeeffannoo kenneetiin jira. Hawaasni diyaaspooraa gara biyya isaatti deebi'ee dhufuudhaan yoo haala jiru ilaale ni onnata. Hojiin misoomaa fi guddinaa Itoophiyaan irratti argamtu akka diinni odeessaa jirutti ammoo maal fakkaata waan jedhu adda baafachuudhaaf qulqulleeffachuudhaafis inni kun shoora guddaa gumaachuu waan ta'eef itti fayyadamuun barbaachisaadha. Carraan kun yeroo hunda argamuu hin danda'u waan ta'eef carraa argame kanatti hawaasni diyaaspooraa marti qophaa'ummaasaa mul'isuudhaan biyya isaa daawwachuu qaba. Biyya isaa yeroo dheeraadhaaf irraa ture haala kana fayyadamuudhaan yoo daawwate maatii isaas yoo arge biyyatu fayyadama. Biyya qofaas miti ammoo maatiin akkasumas diyaasporaan mataan isaas kan fayyadamu ta'a jechaadha. Kanaaf waamicha muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhiyeessan kana bu'uureffachuudhaan hawaasni diyaasporaa biyyaalee adda addaa keessatti argamu gara Itoophiyaatti dhufuudhaan biyya isaa kan daawwatu ta'a jechaadha. Inni kun diinni akka hin milkoofneef kan socho'aa jiru ta'ullee gonkumaa waan hafuu miti. Hawaasni diyaaspooraa biyyaalee adda addaa keessatti argaman gara Itoophiyaa dhufuudhaan biyya isaanii inni daawwatu jedhameeti kan eegamaa jiru. Egaa daawwattoota koo kabajamoo odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf like godhaa. Namoonni subscribe hin goones subscribe akka gootaniif kabajaaniin isin gaafadha. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Egaa dhimmoota adda addaa irratti odeeffannoo akka isin dhiyeessuu danda'uuf jajjabeessaan isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatoomaa fayyaa ta'aa nagaatti.